Harka fuunee hordoftoota. Jaallatamoo kan akkam nagaa jirtan bagaa eegaan dhuftan anaan liifuudhaaf viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti akkaataa galii dhuunfaa keenya Facebook irraa itti argachuu dandeenyu irratti waliin mari'annaa amma xumura viidiyoo kanatti obsaan nafaan turaasiniin jira. Channelii kan kootiif haaraa hortatan immoo subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoo kana jaallatan like kennaa wanta sirreessuu yookiin hir'isuu yookiin itti dabaluu kana jettanii yoo jiraate immoo karaa koomentiitiin naangaa akkasumas viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Dhimma jalqabaa kaabnu irratti kallattimaan garas dabarraa turte. Akkuma seensa viidiyoo kanatti isiniif ibsuuf yaaletti yookiin isiniif himuuf yaaletti wanti nuti har'a yookiin wanti sagantaan keenya kanarraa akkaataa galii dhuunfaa keenyaa Facebook irraa argachuu dandeenya irratti bal'inaan waliin mari'annaa. Amma xumura viidiyoo kanatti obsaan nafaan turaasiniin jedha. Dhuguma Facebook irraa galiin argachuun ni danda'ama. Facebook irraa galii argachuu ni danda'ama. Haala kamiin akkamitti kan jedhuuf immoo gara xumura viidiyoo kanatti bal'inaan isinitti himaa. Facebook irraa karaalee gurguddoo garaagaraa 5 galii dhuunfaa keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kan inni jalqabaa Facebook Audience waan jedhamu, inni lammaffaan ammoo Instant Article'dha. Inni sadaffaan Facebook Fan Subscription kan jedhamu jira, InStream Ads kan jedhamu jira, inni biraa immoo Brand Collaboration kan jedhamu jira. Isaan kan maal akka ta'an gabaabinaan isiniif ibsuuf na yaala. Facebook Audience Network jalqaba kan jennu kun maalidha yoo jenne Facebook Audience Network jechuun beeksisa Facebookidha. Mobile application kan kee gubbaa kaa'uudhaan achirraa galii argatta jechuudha. Kana jechuun mobile Android application mobile Android yookiin iOS yookiin kan operating system kanneen biroo hojjetta gaafa ta'e Facebook Audience Network gargaaramuudhaan beeksisa isaanii gara mobile application kan keetii gubbaa gaafa keettu isarraa immoo galii ni argatta jechuudha. Kana jechaan AdMobi fayyadamtuu ta'a keessanuu warroonni mobile application garaagaraa hojjetan hin beektu. AdMobi beeksisa AdMobiitiin wal fakkaatu jiru kan Facebook jechuudha. Kun kana gargaaramuudhaaf yoo xiqqaate ogummaa kompiitaraa yookiin mobile application developer ta'uu isin barbaachisa jira. Inni lammaffaa kaasee immoo Instant Article isa jennudha jechuudha. Instant Article kan jennu kun ammoo websaayitii namoota qabaniif Instant Article wal quunnamsiisuudhaan beeksisa garaagaraa gara websaayitii yookiin Instant Article keetii kaa'uudhaan achirraa maallaqa argatta jechuudha. Instant Article Facebook page'dhaan wal quunnamsiistee achi gubbaa websaayitii kan kee wajjin gaafa connect goote maallaqa dhuunfaa keetii yookiin galii guyyaa Facebook irraa argachuu ni dandeessa jechuudha. Inni isaan sadan hafan ammoo iddoo tokkotti walitti qabee isinimaa irra caalaa xiyyeeffannaan viidiyoo kan kootii kanarratti isaan sadiin gara xumuraa irratti hafan jechuudha. Facebook Fan Subscription, InStream Ads fi Brand Collaboration kan jedhudha. Isarratti ibsa gabaabaa lama ta'e namni kamiyyuu ogummaa muuxannoo ogummaa hin qabnes itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef isaan kan irratti haala kamiin enable gochuudhaan Facebook irraa galii argachuu dandeessa kan jedhu isinitti himaa waan ta'eef turtii gaarii. Isaan sadiin gara xumuraa kan argaman kanneen fayyadamuu gaafa barbaadde wanti guddaan ati qabaachuu qabdu ulaagaan jalqabaa Facebook page'dha jechuudha. Ulaagaan guddaan isa ulaagaan namni kamiyyuu qabaachuu beeku Facebook page waan qaban ta'e Facebook profile kan jedhamu galii homaatu hin argattu Facebook page uumachuu hin qabaachuu qabda. Facebook page kan keessa ulaagaalee isa barbaachisantu jira. Ulaagaalee sanniin guutuu danda'u qabaachaadha. Ulaagaaleen sun maal akka ta'e haalattaan isiniif ibsaa turtii gaarii.
Facebook subscription kan jennu kun maal seetanii hordoftoonni kan kee kan hordoftoonni peejii kan keetii yookiin fuula Facebook kan keetii ji'aan akkasiif kafalan yookiin waggaadhaan maallaqa hamma barbaadan akkasiif kafalan yookiin ammoo buusii sii buusan gochuu jechuudha. Kana gochuuf ammoo Facebook peejiin kee ulaagaalee kanneen dirqama guutuu danda'uu qaba jechuudha. Facebook ulaagaa inni jalqabaa Facebook peejiin kee sun hordoftoota yookiin laayikii 10,000 fi achii ol qabaachuu danda'uu qaba. Inni biraa immoo ji'oota 2 darban yookiin guyyoota 60 darban keessatti viidiyoon kee achi gubbaa keessee nama daqiiqaa 180 ol daawwatamuu danda'uu qaba. Inni biraa immoo maxxansa kan poostinati Facebook kan gubbatti poosti goota jirtu ji'oota 2 darban keessa yookiin guyyoota 60 darban keessa dirqama nama 50,000 bira qaqqabuu kan danda'u ta'e Facebook kan kee faanii yookiin hordoftoonni kee siif akka buusii buusan gochuudhaan galii argachuu dandeessaa jechuudha. Inni biraa immoo InStream Ads isa jennudha. InStream Ads kan jennu kun maal seetanii fakkeenyaaf YouTube osoo ilaallu beeksisni garaagaraa walakkaadhaan ni mul'ata miti. Kan Facebookis haaromsanii jechuudha. Viidiyoolee ati Facebook page kan kee gubbaa keettu irratti beeksifni walakkaadhaan haala akka mul'atu gochuu. Gaaf beeksisonni haala sanuu mul'atan InStream Ads jedhamu jechuudha. InStream Ads Facebook page kan kee gubbatti enable gochuu yookiin ammoo uumachuu gaaf barbaadde ammoo Facebook page kee ulaagaalee kanneen guutuu danda'uu qabaa jechuudha. Dirqama laayikii yookiin hordoftoota 10,000 qabaachuu fi inni lammaffaan immoo viidiyoon kan kee HD ta'uu fi yoo xiqqaate daqiiqaa 3 kan dheeratu ta'e yoo daqiiqaan tokko jalqabaa si'a 30,000 ol daawwatamuu danda'u qabaachaadha. Erga kana daawwatame Facebook irratti gaafate monetization enable goote Facebookin beeksisa garaagaraa viidiyooleeti peejicha gubbaa keessoo irratti dabaluudhaan maallaqa yookiin galii guyyaa akka argattu si godha jechaadha. Inni biraa immoo brand collaboration isa jennudha jechaadha. Brand collaboration kan jennu kun salphatti argachuun baay'ee kan danda'amu miti garuu maal akka ta'e sitti brand collaboration jechuudha. Peejonni garaagaraa si wajjin akka hojjetan ergootee booda koomishinii peejonni sunniin viidiyoo garaagaraa fuudhaa Facebook peejii kan keetti gubbaa akka mul'isan oomisha isaanii akka gurguratan gaafa eeyyamtee atammoo viidiyoo isaan mul'isan irraa oomisha isaan Facebook peejii kan kee irratti hojjechuun argatan irraa maallaqa yookiin galii hamma ta'e yookiin koomishinii irraa argattaa jira. Haala kanneeniin Facebook kan kee gubbaarraa maallaqa argachuu ni dandeessaa jira. Facebook peejii gaafa qabaatte isa kanneen enable gochuu godhaaf immoo Facebook peejii kan kee Facebook peejii normaal irraa Facebook peejii gara biizinasiitti ol guddisuu qabdaa jira. Kanas waan maallaqatti baasu osoo hin taane kallattii gara business.facebook.com jechuudhaan Facebook peejii gara biizinasii kan keetii ol guddiftaa jechuudha. Achi booda business peejii keessatti paymentii kan ittiin siif kafalamu jira. Isaas Creator Studio irratti payment method lakkoofsa baankii kan keetii Swift koodii wajjin itti galchitaa qajeela maallaqni ati ji'aan argatte kallattii gara toora baankii akkaawuntii keetii siif galaa jechuudha. Kana jechuun gola addunyaa kamirraa yoo ta'etti maallaqa argachuu dandeessaa jira. Maallaqni siif ergamu ji'aatti yoo xiqqaate $100 erguutii booda siin erganii $100 gadi gaafate ammoo siin erganii jechuudha. Kanas kan haalli kafaltii isaa haaluma kan YouTube'tiin wal fakkaataa jira. Waan hordofaniif galatoomaa wanta isin hin galle yoo jiraate toora komentii irratti naaf barreessaa ammoo isiniif deebisee barreessaa akkasumas chaanalii kanarratti yoo taatan
subscribe godhaa waan itti dabalu waan itti hir'isu naaf kaa'amu yeroo gaarii isin haasa'u.